walitti deebinee jirra. Kaleessa galgala viidiyoo isin hojjenne kaleessa galgala waan viidiyoo isin hojjechuu dhabeef hojii biraa dura turre jechuudha. Har'aa wanti nuti waliin ilaallu qayya. Qayyi faayidaa akkamii qaba? Faayidaan isaa maali? Miidhaan isaa maali kan jedhu har'a tokko waliin ilaalla jechuudha. Faayidaan qayyaa maali kan jedhamu faayidaa guddaa qaba jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii? Ani illee nagaa jira. Haadha immoo xiqqoo isi fuulinaan ifaa jira. Maaliif yoo jettan qufaan ji'a tokko guutuu irra ture. Alhamdulillah galata rabbii. Ji'a tokko guutuu jechuudha. Ji'a tokko guutuu qoricha dhuguun qoricha liqimsuun bakka baay'ee tokko nama dhibbisa. Dhugaa viidiyoo hojjetaa laaltan malee keessi kee dadhabbiin fuula kiyyaa hin beeksisa. Viidiyoo san keessatti yaada ediitii irratti ifa malee dadhabbiin fuula kiyyaa sirriitti beeksisa. Maaliif qufaan asirratti baay'ee tokko kanatti ulfaate jechuudha. Obboleen kiyya alhamdulillah galata rabbii. Asuma narra mootuu wanni nuti waliin ilaallu waa'ee qayyaati. Qayyi faayidaa qaba. Faayidaan qayyaa maali yoo jettan obboleen kiyya asirratti waan hubachuu qabdan viidiyoo tokko dhuunfanii biraan darbina. Viidiyoo hamma xumuraatti daawwadhaatii booda chiduwwan koomantii barreessa. Faayidaan qayyaa kan nuti waliin ilaallu tokkoffaa qayyi qaama keenyaaf faayidaa guddaa qaba. Namoonni tokko gara biraatti fudhatan jechuudha. Miti gara biraa odoo hin taane wallahi wanna kana ofii kee godhadhee arkee odoo hin taane dubartiin ani yeroo eertuu bira ture waan kana irratti cimtuu kan turte jechuudha. Dhugaan isinidha. Dubartiin kun waan kana hojjette jechuudha. Qayya kana hojjetu irratti dhugaa ajaa'iba jechuudha. Dubartii saba biyya biraati isin Sudaan akka isin ga'ettu tartiiban jechuudha waan san isin barsiisuuf ta'a. Isinillee mootuyyuu waan kanarraa barachuuf mootuyyuu tartiiban suuta jettanii dhageeffattanii irraa hubachuudha. Ani laazim mana kee keessa jiraadhee mana kee keessatti isin agarsiisuu hin danda'u. Inshallah gaafa Itoophiyaa galee immoo isin agarsiisuuf deema. Faayidaan qayyaa maali kan jennu waliin ilaalle tokkoffaa qayyi qaama keenyaaf faayidaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf ijoolleen biyyoota Arabaa keessa turanii yeroo gara biyya isaaniitti deebi'an wanti isin godhuu qabdan qayya godhachuu qabdan. Qayyi faayidaa guddaa qaba. Nuti biyya ambaa kana keessatti dadhabbii meeqa qabna? Qorraan fakkeenyaaf mukayyafa waa hedduu miidhamna. Sanarratti immoo hojiidhaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoonni tokko ijoolleen naannoo gara Adaamaa galan yookiin bakka birallee jiraachuu danda'a ani hin beeku. Bishaan ho'aa bishaan uumamaan ho'aa ta'etu Adaamaa bakki sun maal jedhamti? Dagadde. Achi dhaqanii achitti ani mataa kiyyaan dhaqee jira. Bishaan sun uumamaan ho'aadha garuu viidiyoo waraabne. Qayyi mootuyyuu akkasuma faayidaa qaba. Akkuma bishaan sun amma namoonni tokko namoonni qaamni isaanii qorri qabee maal jedhe sun bakka san deemaniitiin ni dhufbatatan. Qayyi mootuu asuma ta'etti manuma kee keessatti itti qabatattu akkaataan itti qayyattuu fi wanti itti hojjettu muka si barbaachisa. Muka san hin bitatta. Mukni sun muka ta'ee fi miti muka gamoo lafa muka akkam bitaman fakkaata hin bitama. Mukni sun qoqqorxamee caccabsama jechuudha. Gara biyyoota alallee ni seena namoonni sun fakkeenyaaf Sudaan irraa gara Saa'udii seenaa Sudaan irraa gara Qaataar ni seena jechuudha. Maaliif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Dubartoonni Sudaanii bakka kamittuu qayya ni qayyatu. Tigiree Sudaanii akkasuma uummanni Walloo Arsii hin beeku gara kaan Amboo uumamaa kan hin beeku gara akkas shawaa kan hin beeku. Qayya kana namni sirriitti qayyata. Maaliif yoo jettan qayyi faayidaa hedduu qaba. Qayyi miidhaa qaba odoo hin taane faayidaa qaba. Faayidaan isinis qabu qaama kee ka dhukuttaa'ee ka mukayyafaa fi ho'ee akkasumas gisee tokko alaa Awurooppaan isee baay'een bakka waa hedduu jira biyya Arabaa kana keessatti. Qayyi kuni faayidaa kanaaf qoricha. Dadhabbii kana si keessaa dhukkuba kana si keessaa baasa jechuudha. Akkamitti of keessaa baafna dhukkuba kana karaa kamiini maaliini kan jedhu yoo tantaatin ta'e mootuyyuu tokkoffaa nuti jennee waan sanitti seenu qayya kanatti seenuu odoo hin taane meeshaalee qopheeffanna jechuudha. Meeshaalee garaagaraa qopheeffanna. Meeshaalee garaagaraa kana mootuyyuu inshallah viidiyoo lammaffaa irratti hiyyaala fiduuf maaliif yoo jettan baay'ee tokko wallaahi hin ulfaata asitti jechuudha. Maaliif wantoota walitti qaqqabdee jechuun mana kana keessatti baay'ee ulfaata. Akka biyya Suudii wanni hundi namatti hin tolu jechuudha. Suudii keessatti alhamdulillah wallahi akka mana kiyyaatti jiraachaa ture. Alhamdulillah hundumaafiyyuu bakka tokko gaarii yoo ta'e bakka tokko gaarii ta'u. Kanaaf wanna san walitti isin qabee wantoota fuula dibatanirraa wantoota qaama ofiitti fayyadamanii amma namoonni tokko fuula ka dibatan fakkeenyaaf zibaadii yookiin roobaa jedhamu sanii isaa
isin qopheeffatanii irdii hin qopheeffatan isa malee mootu kiriimii fuulana akka aarri sun fuula keessan hin seennetu kiriimii tokkotu jira jechuudha. Kiriimiin sun immoo riyaala Saudi keessatti 32 akkasii jechuudha. Dhugaa qaama keessanii fuula keessan aarri sun seenu gaarummoo aarri fuula keenya akka hin seenneef wanni sun dibatamuu qaba. Maaliif yeroo aarri fuula keenya seene hin ta'u magaalessutti jijjiira garuu faayidaa qaba. Maaliif akkasumatti aarri OHSO sun qaama keenya guutuu keessaa akkatti qorri sun ba'uuf baay'ee tokko warka jechuu keessaa ba'u jechuudha. Dafqa san yeroo meeqa dhiqatu qabama dafqi sun. Dafqi sun walumaa galatti yeroo 2 dhiqatamuu qaba. Yeroo 2 dirqama dhiqatamuu qaba. Tokkoffaan dhiqatta, lammaffaan dhiqatta. Garuu tokkoffarra sa'a tokko teetta jechuudha. Sababni maaliif akka si keessaa wanti sun ba'uuf jechuudha. Dhabbinni keessuun ka qorri si miidhee, ka ho'i miidhee, ka baqa hojiin biyya ambaa kun si miidhee isa san gochuuf ati maal gochuu qabda? Sa'a tokko irra teetta lammaffaa tokkoffarratti. Lammaffaarratti 45 irra taa'u. Otoo tokko teettee bareeda ture. Tokkoffaarratti dhiqatta sa'a tokko teettee qaama kee dhiqatta. Lammaffaarratti illee 45 teettee yookiin tokko teettee qaama kee dhiqatta. Sadaffaa immoo hin dhiqattu. Maaliif sadaffaa gara irriba keetitti waan deemtuuf qaama kee gonkumaan dhiqachuu hin qabdu. Sadaffaarratti jechuudha. Yeroo qaya kana qayyatanii ba'an maaltu fayyada? Maaltu dibatama? Wantoonni jedhamus as keessatti qaya kana qayyannee geessinee booddee wantoonni dibannu takkee zayituuniin qaama keenya baay'ee bareedaadha jechuudha. Yookiin namoonni tokko immoo zayitii kaanis dibachuu danda'an. Garuu immoo qaama keessan san dibattanii yookiin obboleettii qabaachuu dandeettanii hin beekamu. Gara sagaleen dhageessisa. Dhugaa wallahi waraabuun natti hin tolle. Asirratti maal gootan obboleen keessanii jechuudha. Ijoollee shamarranii obboleen keessanii qaama keenyaa sukkuuma warroonni dubartoonni abbaa manaa qabdanis iddaa ijoolleen keessan ijoollee gahee qabaattanii yookaan akkasuma jiraamti qaama keessan kana namni gisee ammaa dhadhaan dibatu. Warri durii sun dhadhaan dibata. Namni gisee ammaa immoo dhadhaan dibatu. Yookiin immoo baalziinii oriijinaala ta'e jechuudha. Baalziinii oriijinaala ta'e bakka qaama kee hunda isaatti gootee sukkuumaatta jechuudha. Yeroo kana sukkuumaattee geessita. Isa kana immoo yeroo sadaffaadhaan dhiqattu jechuudha. Akkasuma immoo obboleen kiyya gisee kana gootanii geessitanii maal isinitti fakkaata? Meeshaan isaa hedduutu jira. Meeshaa kana qopheeffachuudhaan muka qopheeffachuudhaan deebitee immoo akkasuma uffannaa isaatu jira. Haalti adda addaatu jira jechuudha. Wanta kana walitti qopheeffatte uffannaa isaa joonaan hin beekne uffannaa isaa waan hundaa qopheeffattanii gisee isa dhumaa kana mootuyyuu gisee kilaasii keessanitti galtanii asuma irratti yeroo gara kilaasii keessanitti galtan afannaan isaa yookiin uffanni isin algaan isin irra bultan suni isa aggaalibsii irra bultan otoo hin taane isa biraa ta'uu qaba. Sababni illee wanti suni aggaalibsiisan ni jijjiira. Jalaanis akkasuma wanta xochee algaa keessan illee qayyirta. Maaliif yoo jettanii kun immootuyyuu wanti suni wanna aara ta'ee dibannaan sunillee wanna qibaatii qabu waan ta'eef gara uffata afannaa bareedatti darba waan ta'eef kan of jalaa kaastanii isa kanarratti qaama isa kana qayyirattee akkasitti uffatuu qabda. Maaliif yoo jettan obboleen kiyya wanti kuni an ofii kiyyaa waan argaa jechuudha. Waan isin bootuu yeroo baqqaan jira miti isin yeroo kamuu jechuudha. Yeroo kamuu qayyisiin dhiiftu jechuudha. Hojii galte taanaan dadhabdullee qayyisan qayyattee rafti. Wallaahi namitti sun jechuudha. Gaafa ganama lafaa kaatu bishaan kana fakkaatti. Isin garuu dubartii nama guddoo garuu horoo akkatti ilaaltan umriin isii nama xiqqoo fakkaatti. Isin maaliin jennee jiruun isii bakka hojii galte taanaan dhimma biraan qabdu. Akka namni amma maal cinqaa kana qabdu. Qayyuufiin qaatti gara kilaasii isii. Bakki yeroo kamuu jechuudha. Sa'aatii boqonnaa guyyaa lafa oolu guyyaa lanii qayyatti. Maaliif ree hojii isiin amma halkan nama dhaabbataa bulu halkan waan dhaabbataa bultuuf guyyaa hojii ta'e guyyaa dhaabbataa bultee garuu amma isin wanna kana waan godhattuu fi dadhabbiin isii hammas hundatti hin argamu. Hirriba gahaa rafti. Hirriba gahaa rafmanii qaama kee uf jaalataa
bakka adaduma ooltee bultuun qaamni kee gara ijoollummaatti deema. Maaliif yoo jettan manguddoos taate umriin kee deemus garuu qaamni kee sun ijoollummaa agarsiisa. Sababni isaa sababa waan kana godhattuun jechuudha. Wanni kun immoo faayidaa guddaa qaba. Namoonni keenya immoo amma dhiisanii jiran. Duraan ni qayyatu. Amma immoo sababii namoonni biyya alaa kan irra guddina dhala kana tuffatanii miti hin tuffatina. Qayyii faayidaa qaba. Gaafaan galee immoo jechuudha. Gaafa galee immoo anatu hojjete sin agarsiisa. Achiin rabbina haa ga'u sin jedha. Dhugaa qoosatti hin jiru waan faayidaa qabutti fayyadamaa isin jechuu barbaade. Dubartii anaa mucatii tokko taanii nama lama taanii mucaan suni sababa biraati. Yeroo isaan godhatan hundumaa qoosatti qabne jechuudha. Qoosatti lachiin taachiin teenya jennee akkasitti qoosatti qabne laalaa turre jechuudha wanni sun immoo. Yeroo suuta keessa argaa deemnu mootiyyuu wanni sun akka faayidaa qabu barree jechuudha. Wanti sun qayyii kun akka faayidaa guddaa qabu irraa baranne. Maaliif ija keenyaan argine waan ta'eef waan ijaan laallee argine waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obboleen kiyya faayidaan har'aa waa'ee qayyii faayidaa guddaa qaba. Yoo isin jajjabeessitanii kan jettan taate haaloo TV akkaataatti galatan viidiyoon isaa hamma xiqqishus guddas ta'uu baatu yookiin qabadhee isin dhufuu danda'a. Koomantii illee barreessaa. Nu jajjabeessaa laayik share subscribe naa godhaa. Duubatti hin deebinaa isinin jedha. Asumaan walaa jajjabeessinu Ramadaan illee dhufee jira. Inshallah viidiyoo Ramadaan illee qabannee walitti deebi'u jirra. Ramadaanis Ramadaana khairii Ramadaana ulfinaati. Rabbiin nagaan ittiin anaa hiikkanii wajjin hiriyoota ta'e wajjin Rabbiin nagaan ittiin nu haa ga'u. Warroonni nama tunfattanis jiraachuu danda'anii jiraachuus dhibuu danda'anii. Kanaafuu inshallah viidiyoo biraatti irratti waliin laalla walitti deebina. Hamma dhumaatti nu wajjin tura. Keessaniif mootuyyuu warroonni hojii turtan galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya abdii guddaa isinirraa qaba. Akka bakka guddaa geenye wal jajjabeessu hundumti keenya otoo waliin tuffatanii isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi.